Denyati habu fi kana rakkoon qabu. Ali koya di beauty rabo. Ali. waan maraatu taane biyya namarra deemnee dalagataa jirru kan wallaahi amantaa keenyaaf hin qusannu garaatu nu qabbanaa isa harki otuu harkitti murame harka biraa dhaabuu fi dandeenya amantaa keenyaaf jenne inshaallah wallaahi laazim. Ali mubarak dari Ali. Ali as ready beauty rate tahun negara te beauty rate ta. Ah, beauty rabo. Okay. Sagalan ko jira tokkummaa. Ni jira yoo danda'ame riyaa keessa nafaa nu bilbile jechuudha fi itti waan dubbachuudha. Okay, mucaa tokko as jala jira garuu isa miti nama wajjin jiru inshallah nama jalqaba bakka inni jiru natti hime jechuudha. Eeruun kan as jala jira jala kana maqaa isaallee beekuu baadhu karaa WhatsAppiitiin jala live jala jira naan jechaa jira. Nama jalqaba narra dabalee bakka inni jiruu fi maqaa irraa fuudhinatti nan galchaayyee. Maqaa isaadha eenyu akka ta'e lakkoofsa takka barreessi eenyudha maqaan isaadha. Nama jalqaba natti dabalee bakka inni Kosa tokko yoo jette nama hundaa barreessa waan ta'eef WhatsAppiin siyaa barreessuudha. Maqaa irraa fuudhinatti. Mubarak. Amma kana goona kan Mubarak aliidhaaf WhatsAppii maqaa eenyu akka ta'e na barreessi jala barreeffama qaba maqaa. Oi. Naawwiin akkas jedha na Ali. Ali naawwiin akkas jedhe an biyya namaa keessatti ijooree jireenyan eenyu godhu kun islaamummaan dursu jireenyi koo islaamummaadhaa olii miti. Asirra taa'ee leenca bitee sirratti kennisiisuu qaba jedhee asirra taa'ee Mubaarakiin leenca sii bichisiisee jira dhagaa jiraatte. Islaamummaan dursu jireenyan tantimmoo islaamummaan dursu yoo islaamummaan jiraate qofan jiraadha gatiin ati kaffalte gatii leencaati waan keessa koo jiru. Oi Mube. Tasgabbaay Mube. Mubarak tasgabbaay. Hundi keessan mee naawwii foloo naa godhaa guutak hundi keessan. Oi Mube. Naawwiin lee foloo godhaa guys. Naawwiin gatiin islaamummaa leencaan waan keessa kiyya jiru si ibsaa akkasiin si ibsuun itti ulfaateera. Humni leencaa akkana keessa jiru waan isin hojjettan kana irratti leencumti baroodee waan keessa kooti ibsu jedhee leenca sii bitee jira Mubaarakiin bichisiisee jira. Leenci sii kennamuu qophaa'e Mubaarak jalqaba kennee. Leenca jarana leenca isa kooti bitila. Inni kun isa kootiiti inni achirra jiru. Mubaarak jalqaba kenneera. Sila kenne Mubaarak amma kan itti aanu kan naawwiti waraabuudhaaf tokko Mubaarak eegaliga. Naawi isa kan Ramadaanaatti asii jijjiire ishee isa kan Iidaatti asii jijjiire leenca isa kaan isa kenne miti. Kan biraatti sii dabalee jechuudha. Akkuma ani dhadhu qabbaneessetti nu haa qabbaneessu naa gadhiise qoma isaarra naa gadhiise meel tokko. Viidiyoo banii naawwii viidiyoo banii. Bismillah isa kan Iidaatti 5 4 3 lama tokko bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akan mee warri qurxummiidha ka wallahi kuma dhibba galuu qaba kuma soddoma tafa namni leenca tokko yookiin immoo qurxummii waan argin guutaa kuma dhibba yallaa dhibba guutaa let's go dhibba guutaa hedduudha kun. Thank you. Asumaan waan takka dhaammadha yeroo tokko ilaa ijoollee duuriyyee waan takka amantaa siitiifillee saba siitiifillee waan takka hin kaffalle fooloon sii miliyeenaan jira. Ali kana follow now. Angkona Naawwiin tumuree qoy. Amma isin khayrii dalagannaa nuti callisnee teenya harkatanii rukunnaa nutis keessa irraam. Akkam maal taatan isin? Jira Ali. Abdiin yaada kana kaasa guddaa galatoomu wallahi. Guddaa galatoomu waan dagatamuu hin qabne daganne nuti hunduu yeroo yaada kennan waan ta'eef. Abbaa Jifaar Aliidhaa carraa kennee yeroo tokko Abbaa Jifaar koo dhiifama naa godhi. Sorry. Eenyu? Aliidhaa. Aliin kansaa carraan banaadha okay. Banaadha kansaa. Ayyee. Galatooma jazakallahu khairan warri naaf gammachuu jirtan hundi musliima irraa jirtan hundi marti namni islaamummaaf qooqamu
akkasitti gaafa gammachuu gartee durriyyee ergama rabbii arrabsaa turte islaamummaa arrabsaa turte likkiin isa galu akkasitti naaf gammaddanii gammachuu isin ibsachaa jirtan galatooma jazaakallaahu khairan irra caalatti wallaahi billaahi alhamdulillah yaa akka isin jaalala kiyyaaf godhaa jirtan abdiin qaba jaalala kiyyaaf godhaa jirtan malee waan biraaf miti galatooma jazaakallaahu khairan rabbi sirraa haa jaalatu du'aayis irra caalatti du'aay naa godhaa jechuu barbaadanii itti aansuudhaan ijoollee saahiban ijoollee walii waan kana aarsaa kafallee as jala jiran nama lama araarsoo jaa araarsoo jala barraa kaanii halkan guutuu ala waliin bulle ilaa marra jechuudha. Araarsoo fi Khadiir Abbaa Biyyaa Khayyoon Galcha lakkoofsa barreessan araarsoo fi Khadiir Abbaa Biyyaa. Mooditarri namni lama kutaa abdii yakkutiyaati. Araarsoo fi galchaa gaa'is mooditarri araarsoo fi eenyunni toofiqatis bu'i. Faamiliin warri faamiliin bu'a toofiq yeroo tokko bu'ii ol galchi. Araarsoo fi eenyuutti. Follow itti muddaa please hundi keessan haga jirtan kana nama 6,500 jira hundi keessan follow itti muddaa. Gargaara araarsoo lakkoofsa barreessi please. Araarsoo okay dedoo yeroo tokko nu bu'eetis hin deebitaa mootii. Eenyu tafe kanaaf eenyunni. Khadiir Abbaa Biyyaa lakkoofsa akka barreessa Khadiir Abbaa Biyyaa ka'eetti. Kunoo Khadiir Abbaa Biyyaa barreessaa jira guys argeen kee barreessaa jira na jira. Galchaa jiran hundi keessan follow itti muddaa irraan dhaabinaa please. Waan isin ajaa'ibu waan takka isin waa jara kana. Sagadaa Khadiir. Sagadan ku jiraami. Yaa Khadiir sagadaa. Araarsoo jechuun nama yeroo jalqabaatiif na wajjin qabsaa'uudhaan waan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheen Nasir nagalcha Sheen Nasir jala kana yoo jiraate Sheen Nasir. Namoonni akkana jettan guutuu keessan akkaawuntii isa guddaan fidaafanii akkaawuntiin kun isa xiqqaadha hundi keessan fooloo godhaa shi. Akkas tokkummaa fooloo godhina. Duudhanatti bawwee galteeti immoo. Okay. Ali xumur itti fufi namatti galcheetten galchinaa nama tokko kuchisiifne. Ali itti fufi. Nasir nagalcha Nasir. Nasir. Okay. Jala kan jiraate lakkoofsa akka barreessu Nasir. Sheen Nasir nama horee masgida nama na wajjin ta'ee poolisallee yaamee makiinaa qabatanii na wajjin dhufan. Sheen Nasir nama jaama golcha Nasir jaama. Irratti mul'atu nama tokko abbaa jifaartu yaada kennatee jala taa'ee carraan nuu kenne namuma beeka ijuma beeka baala beekan eenyu akkatu abbaa jifaar ko abbaa jifaar. Ani wallahi amman sinii bu'aasiluma karaa irra deddeemnaa ani akkaawuntii nama tokkotu naaf laata birrii 10,000 Itoophiyaa na tokko gargaara. Eenyu kan gargaareetti? Birrii 10,000 Itoophiyaa gurbaa obboleessa keenya harki miidhame sanaaf gargaarsanii laannaa jechuudha. Aboo gurbaa sana naaf hidhani rabbii jedhiti gurbaa sana naaf hidhani. Allahu akbar. Aboo ijoollee qabii ganda lakkisetti abdiin 20 ati 10 30 guunne irra jechuudha. Kan biraallee namoota akkasii ni barbaanna. 100 50 warra gumaachuu barbaadu yoo jiraate oli finna. Ali gurbaa sanatti bilbili filiise Ali. Immoo fooloon dhaabinaa akkaawuntii nuuf laatu. Nama akkaawuntii nuuf laatu nama dhimmicha dura guumanaan hodhu. Rakkoon hin jiru. Isuma alaasoftu isuma aliin saayibanii falliin saayibanii. Aluma dubbisu. Tole aliin fooloon dhaabinaa fooloo godhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Yedduuni gurbicha harki madaa'e sana harka isaa fayyifachuu qabna waan ta'eef isa illee nu affeera araarsoon Kadir aliin nama kana keessaa namni isin bira jiru nuuf fidaa isaa. Hedduu takka galatoomaa gammachuu gartee har'aan tana hedduu takka gammanne lafaatii yeroo dheertuu booda gurbaa kana har'a harkannee kanatti gammanne gammachuun caalummoo waan kanaaf dargaggeessa amantii isaatiin gammadu arguun gammachuu Ali lakkoofsa isaa barbaadaa fidaa qo'aal tokko yeroo tokko naa obsaa ifama hundi keessanuu sin jaallanna araarsoon Kadir aliin noobsaanuma waliin dubbanna wallahi gammachuudha hunda keessanittuu gammachuu qabna Ali bilbila akkuma taa'e nu bilbili gurbaa sanatti filees yookaan araarsoon nu bilbili yookaan Kadir nu bilbili kan harki madaa sana jechuudha harka sana yaaluu qabnaadha madaa sana qorsuu qabnaadha. Kadir nama qaamaan dhaqee bira dhaquu danda'u bakka takka jiran jechuudha. Nuufa dhaqu qaba. Mana nuufa dhaqu Kadir. Yaa Kadir kun Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma kana mucaan sun amma kanatti argamu inni nama
motora ofiif maatii isaa jiraachisu waan taatee fi xiqqoo fageenyatti argamuu danda'a yoo silkii dawwalaniif bakka barbaachisaa ta'ee dhufuu danda'a garuu. Adaabu motora sana dalagatu adaabu namni galchaa fi motora sana dhaabu bareedaayyuu adaabu motoricha jennee bar. Abi qotti jedhi bilbili. Bakka silkii isaan qabuuti bira deemee waamuu danda'a. Ali masanjara na bilbila nan bilbila dasa. Laali Ustaad Aliin lakkoofsi kuma namni kuma 30 kuma 50 si barreessaa jiran as jalatti kuma 20 kuma 10 kuma 30. Akkaawuntii kanu maalii irraa fuudhame kanu maalii irraa fuudha amma ala hatattama akkaawuntii kanu maalii irraa fuudha aliin kan naaf rakkoo miti gammachuudha beeksanii amma gammachuu ali amma himi akkaawuntii hatattamaan tokkummaa yeroo takka ni rabba shaaru eenyunni okay kan kadiri miyuutii qabee tokkummaa Liatis miyuutii yeroo tokko rabba jira ergaa tattamaa dhufe yeroo takka dhiifama masgida irraa na yaamu jira nama keezii isaa akkaan beeku nama ragaa isaa harkaa qabu barbaadna dafe qonnaa jiranii inshaallah nan deebi'a jara lamaan kan araarsoo fi kadir jechuun nama aarsaa guddaa na wajjin qabaran inshaallah nan dhufaani keezii barbaadan keezii ragaa jechuudha. Ammoo kan sadarki isaa madaa'e kana akkamitti arganna reem bilbila sana argitaa? Yaa nambara isaa hundaa si erga karaa misenjeraa si erga nan deebi'a inshaallah yoo hanga asitti irraan baane nan dhufa. Ammuma ergi bilbila. Ammuma erga utuun deemin ergi. Anaatu irraa sii fuudha bilbilee yoo aliirraa. Ayyee. Ayyee bilbila isaa irraa fuudhaa harka isaa sana ashaguu qabna harka isaa madaa'e sana jechuudha araarsoo feenyuudha achirraa kennina. Asumaan immoo kanumatti dabaluun naawi wallaahi billaahi quuqama qabu. Tokkummaa yeroo tokko waan gootanu hawaasni kun miira keessa jira aliin kun dhufuun eeginaati akkaawuntii dhuma naawwii kanarratti walitti qabiif amma nama galchuu danda'u. Saatuma ammaa kana naawwii irratti walitti haa qabnu naawwii irratti. Akkas. Naawwii akkaawuntii himi. Naawwii dhageessee. Ilaa namni galchu rakkoo qabu akkaawuntii asumatti immoo isaa dabarsina rakkinan qabu. Mucaan tokko hiriyaa kiyya kunoo na galchaa jedhaa raas jalaa abdee jedhaa mucaa harki miidhame 10,000 jedhaa jira. Aliidha 10,000 isa sanaa 10,000 birriin qabu malee filaa miliyeena 10 nu gochi jarri godhan inumayyuu garaa keenya nuun ga'u jedhaa jira. Tokkoffaa jarana qarshiin keenya bakka itti baatu haa beeknu. Wallahi. Ergeera sobdee. Kuma tokko 63. Soddomii saddeet ammas gisa lama jechuudha. Godhe hayyee. Lama dhumti isaa naawwii abbaa jabal abbaa garoo. Dhaggeeffadhu ishi 1,000 61 53 38 lama. Akkas kunoo naawwii abbaa jabal abbaa garoo. Okay amma gaa namoonni akkaawuntii nagaafachaa turtan amma dhaggeeffadha yeroo tokko dhaggeeffadha. Aappii keessan banadha. Kuma takka irraa illee haga kuma dhibba. Ani hin jaallanne akkaawuntiin naawwii kennamu dhiifama naa godhaati. Okay. Amilee wal cabsuu mucaa hojiirra olii gadi fiigaa jiru. Bor waa biraa jedhamuun barbaadu riyaa kooti naawwiin. Abbichuma fidaa yoo abbichi dhabame baarakallaa ofii kun yeroo biraa ta'u. Akkaawuntii naawwii. Bareeda yaada bareeda. Mucaan olii gadi fiigaa jira. Yaada bareeda muumeen ana. Mucaan olii gadi fiigaa jiru. Yoo ilaalchi waa mul'atee jennaan. Waa biraa jedhamurra akka akkaawuntii keessatti laali ammaa kan bira deemee isaa san barbaadee gaffiduu danda'a. Nama biraa kennaa wilii isaati. Na eega yeroo xiqqoodha. Al tokko wal dhagge. Kadir maatii kadir tokkummaa yoo amma mucaan mucaa deemee barbaadee fiduu waan danda'uuf yeroo xiqqoo naa kennuu dandeessanii. Fidime. Dubbadhu naawi bakka fidu nam fide barbaadeen fide dha naawi dubbadhu masitti naawi sha dubbadhu. Miskiina naawwiin hin barre tolee jedhe. Wanni aan dhukkuba namaallee hin beeku garuu haa ta'u malee baroona yaadachiifte ilaa akka goonu wanni kun mi'aa'aadha wallaahi anillee
waan hin danda'uun gargaara. Yoo mucaa amma argachuu hin dandeenye sa'aatiitti nu qabdee sa'a sanatti laayiviitti nu deebita. Wallahi billahi miliyoonaan gargaara mucaa kana. Ada bareeda eenyu Akkuma kiyya mureen kenna. jalqabayyuu abdii Oromoo. Kiyya tabalaashaa kana mureen kenna bisa guyyaa takka amantaadhaaf waa takka dhiigeen beenne murreetti qayyarra. Mucuma nu dhiyeessaa. Dabalataan immoo abdii Oromoo as keessatti illee shoorati taphatte egaa wallahi ijoollee gal aboo ijoollee aboo rabbu muritii adeeressu Jaafar illee sillee Iriyaa Naawwiin illee wallahi bar Mubaarik illee hundi keessan galatooma yoo danda'e Kadir biran deema dhaayira lakkoofsa naan ergee immoo wanaatti bilbiluu danda'an nan bilbila utuu bilbilina argame majjaana qaba waan ta'eef wannan dubbadhu Aliinoo jala jiraatte Kadiroo amma bira deemu jiraatte ammasitti immoo araarsooti illee dubbadhu. Namni dhaquu dandeessan dhaqaatii ila amma wayya beellamurra amma wayyaa kan hin jedhe Dhuguma amma wayyaa mubee inni immoo ammuma wayya utuma hin cufin mucaan biraa dhaqu yookaan mootora qaba haa yaamu akkaawuntuma isatti namni hundi wanni haa godhufi. Beellamuun gaariin taatu Mubaarik dubbadhu nama waan koppiliin sheer godhaati mucaa ammuma nuu fidaa yoo dhabame immoo dhageessanii itti bilbilaati akkaawuntii kennatu. Woma dandeenye warra amma jiru gargaaree yeroo inni dhufe mogoona ammas. Akkana mubeefi akkas hundi follow godhaame mubeellee naawillee. Nama naawii jaallatu miti inni akkaawuntii naawii jedhaaru. Yaa naawillee kadee hunda follow godhaa agasuu follow godhaa naawillee. Sibiilota nu argee bakka asumaachi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullah. Akkam jirtan jaallan? Kaaboo gaa hedduu takka nu gammachiistanii gartee duraan gammachuu jirraa gammachuu daran itti gartee warra waxaatota gartee dargaggoo akkana amantiidhaaf dhaabbatu kana harkuun hedduu takka na gammachiise wallaahi. Gurbaa kana soomana irraa kaanee gartee barbaaduu turree aliifaa wajjin taanee hedduu soomana keessa hedduu garaa kana nu gubee guyyaa hunda deemnee barbaaduu turre gartee gizee nama gaafanne gamana garreen hunjaan ganda sandeeyne barbaadee. Ijoolleen yoo jiraate galchi moritaran qabu kanaan. Inni isaa miti laaleen jira. Injiru kaasanii argaa jiru kaasanii. Feekiidha laaleera. Ka jalqaba arge feekiidha. Ayyee dubbadhu ayyee. Akkasitti rabbiin nu gargaaree edaa halkan sa'a afuritti naaf yaaliin information kana dhageenyee kaanee dheenee akkasii warra kaanis yaammannee qabne gin gammachuu ajaa'ibaat ture gammachuu san gubbaan immoo isin gartee warra akkanatti diiniif gammade gartee adawwiin diin qabamuudhaaf gammade kanaatu hedduu takka na gammachiisee wallaahi. Jazakumullah khairan namni isin wajjin diin kana amantii tana qabaachuun kiyya hedduu boona gartee gammachuu guddaa tokko na dhagamee saniif hedduun ittiin boone isin jechuun barbaada nuuf jiraadhaa bakkuma takkallee warra diiniif dhaabbatu nu godhu jechuun barbaada galatoomaa jabaadhaa itti fufaa waan itti jirtan waan jajjabaatuu qabu waan itti fufamuu qabu kanaafuu nuti ni jirraa gaachana diin keenyaati sigalee diin keenya lubbuu teenya ol jalannaa yeruma takkallee abbuma fadheehu taanaan warra amantii keenya balleessu warra amantii keenya qeequ waa amantii muslimaa qofa miti warra amantii kiristaanaa illeen waliin taanee waan kana gartee xiqqeessuudha qabna yaada jechuun qaba akkas warra gartee amantii dahoo godhatee foloorsii barbaaduudhaaf amantii namaa xiqqeessu warri amantii kiristaanaa illeen haa ta'u amantuma fadheehu haa ta'u waliin irratti duuluu qabna maaliif amantii keessa seenee namni kun maqaa amantiitiin kan amantii tanaa'u seeraan hin hordofne waa'ee amantii kanaatu kan seeraan hin beekne sabaa fi saba uummata amantii kana qabu waliin fixa mucaan kun har'aan tana gaafa nuti deenu jechuudha kan nuti waliin arkini Harargee fi Arsiitu na ajjeesu na dhufee laayifii banatee jechaa ture jechuudha ijaan nu agarree maalummaa keenya hin beeku sigalee saniifuu namoonni kanaa kun wanni isaan barbaadan ajandaadha fayyadamsuudha maqaa gartee amantiitiin sabaa fi saba waliin naquudha wanni gurbaan kun amma dura Itoophiyaatti illee godhaa ture isin hundinuu ni beektanii waa hedduu takka godhaa ture karaa mootummaatiin fayyadamsuudhaaf mootummaa arrabsuu ture amantii ortodoksii arrabsuu ture udaan hunda nama nyaachuu ture jechuudha warri amantii kiristaanaa amma mucaa kana qabamuudhaaf warri akka waan aaraniitti nu arrabsaa jiran illee hin jiru garuu immoo wanni kun an dhaamsa warra obboleeyyan kiyya amantii kiristaanaa qabaniif wanni jechuu barbaadu wanna kana yoo waliin taanee namoota akkanaa kana sigaltee irra duullee malee gaafa tokko amantii arrabsuu yoo tokko kan wanta ta'u taate wanni kun waan gaarii miti sabaa fi saba amantii waliin buusuudha taati waliin irra duuluudha qabna malee nu wajjin dhaabbachuu qabdan nuti illeen gartee keenya jallaan keenya illee ni jira warri amantii muslimaa keessa amantii namaa arrabsan warroota akkasiisan illee waliin irra duuluudha qabna kanaafuu wanni tokkummaa heedara ol galchimee heedara bilisummaa jabaadhaa habiibii darabbeechaa heedara bilisummaa ol galchaa
wanti ammas mucaa dhiigni isaa cobe sana dhiiga sanatti daballe jennaanis tarii haalli gaa biruma deemaa jira. Tokkummaa nuti amma beeknu mucaan gandii mucaan itti qabame mucaan dhaame suni mana mucaan itti gurbaan miliyoon dirribaa jaan kun itti qabameen ollaadha. Nuti immoo gandii nuti jirru irraa fagoodha. Nuti ganda Oromoon galu keessa galla. Garda karaa lamaa bakka jaan Naayiroobii tan. Sigalee asii kaanii halkan dheyne halkan sa'a afur dheyne miti. Hajiir kun mucaa kana ganda san gala. So sanifu mucaa inni fiduu danda'a mucaa kana. Ammaan tana masgida karaa lamaa dhufee mucaan kun waliin. Araarsoodha waa beellamuun kun hin taatu beektaa silaa amma turte. Ammaan tana ollaadha waan ta'eef Kadiir deemee mana dhaqee haadha isaa jira mana yoo mucaan jiraachuu baate haati immoo itti dawwaltee mucaa kana fichisiisuu danda'u qabdi. Yooniif gartee hattaa mucaan kun nama gartee mootoraan dalagee haadha isaa jiraachisu. Haati isaallee nama gartee mucaa san gaafa nuti itti himnu odoo nuti illaa kana jiru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Itti dawwalee jira haadha dawwalee jira haati amma itti dawwalee bakka kan si bira dhufu tolchaa jettee jirti kas. Tokkummaa waan takkaan jechuu barbaada waa'ee mucaa kana irratti mucaa kana gartee Kadiirillee nu dura nama gartee lafa san dhaqee waan kana agarsiise mucaa kana gaafa gartee harkan akkamitti odoo nuti ollaa kana jirru jettee haati anuuniin gayaa fi mee gannaa badi naafi Kadiir kadhachuu ture jechuudha haadha san aboo dhaabbii karaa seeraatiin itti yaadne nama kadhachuu ture irraa. An haadha san sa'aatii tokkoof namni kadhatee hin ajjeesnaa asi shahiida ta'uu qabnaa jettee sa'aatii tokkoof namni kadhatee bakka qaama seeraatti itti dhufaa seera jala oolti jechuudhaan namni qabbaneessee otoo ana malee jechuudha namni itti seenee mucaan ka du'ee jiru ammaa kana bakka sababuma kiyyaaf jedhanii bakka obsanii hanga seerri dhufee ustaadi alitti hanga dawwalee isaanis koree dawwalanii akkasiin barbaadanii dhufan dhaabbatee warri karrarra taa'ee eege isaa fi haadha isaa fa'a mucaa. Wallahi warra gartee kabaja warra galata guddaa nu biraa qabu faamiliin suni isa qofaa miti haati isaalleen. Haati isaalleen dabamee karaa aadaatiin waa gargaaruun ni danda'ama jechuu barbaadeeti. Mucaallee yoo jiraachuu wamaa rakkoo hin qabu karaa haa mucaan dhufa. Bilbila irraa fuudhaa fidaa mucaa bilbila irraa fuudhaati dhiigni cophee cobuun qabu isin hundinuu shoora leencaa taphattanii hundi keessanuu wallahi galatatti shabaabni islaamaa fakkeenya isin irraa fudhatti isin warra islaamaa isin ganaa warra islaamaa maqaa dha'uuf deemu gorsitani hin qocaatani qocawwenna naannoo keenyatti jechuudha harka isaanii gabaabsitani arraba isaanii keessatti ol deebitani jechuudha. Gurbaa kana qofa miti kan isin likkii galchitan gurbaa kana qofa osoo hin taane namoota baala gati. Yaa jira bakka hojii waan jiruuf bakka hojiitu waamee jira yoo dhufaa jira mucaan. Okay. Jabaadhaa nuu fidaati tokkummaa maaltu jira beektanii wanti jiru yoo ala takkaa sirraa baanee ammallee deebi'anii dhufuun inni xiqqoo chaalenjii qabaa mucaa kana obsaan haa eegnu deebiin immoo wanni isin beekuu qabdanu wallaahi rabbitti kakanna yoomillee fuulduratti illee dudduubatti illee kan amantaa kanaaf dura wareegamu duriyyoota akka keenyaa kana isinii galaa nuti immoo waa'ee amantaa irratti silaayyuu isinitti himuun barbaachisu beekamaadha kanaaf warri Kaalid Gaafa kunuunsi naawwi fi mattuu dubbadha. Ati naawwi kanatti jedhaa jirtu yookaan amantii namaan balleessaa miti. Namni daangaa darbee amantii namaa tuqe gatii isaa argachuu qaba. Nagaan jiraachuu qaba kaayyoon kee. Wanni namni beekuu qaba. Abiibi an kanan jechaa jiru ammas warri yaada kiyya gara biraatti hubattan yoo jiraattan. Islaama keessaallee gadi ba'ee amantaa akka mucaa kanaatti amantaa namaa cabse yoo ta'e nama namicha sana cabse wallaahi leenci kiyya ammallee hin dhaabatu. Sababa waa'ee musliimaa ta'eef miti. Naawwiin fummanni. Sorry sirratti hin kutanatti fakkaata. Tokkoffaa irratti nuti warri waadaa galle kana yerootti bakka isaatiin keenya akkaawuntii ammaa keessumaa nuuke keessanii handiifamallee karaa deemaa si dhaggeeffanna waan ta'eef akkasitti qabachuu hin dandeenye akkasitti qabachuu waan hin dandeenyeef naa keessanii tokko. Lammaffaa irratti waa'ee amantaa irratti amantaan nuti hordofaa jirru yookaan amantaa nuti itti amannee amantaa keenya jennee ittiin adeemaa jirru kun dursa beekaa jallatta yoo ta'e
tarii muni dogongorta yoo ta'e gorfachuu mari'achiisee dogongora mudate yookaan dogongora mul'ate sirreessee waliin adeemuutti amana. Dinnaan garuu humnatti amana. Dhugaan jiru kan dinnaan jechuudha yoo humnaan sitti dhufame humnaan ofirraa deebisuutti amana. Kanaaf amantaan kun amantaa kaleessa haati ilma siitiin deemi du'ila. Har'a du'ii miti qubni kee akka madaa'uuf haati kee siin ayyamtu. Qubni harka keetii akka obboleessa keenyaa kana har'aa ta'u siin ayyamtu. Garuu amantichi kaleessa akki ture akkana miti. Deemi du'i natti hin deebitu fayyaan kee hin deebitu hin duuta. Amantichaaf jechuudha gumaacha kennaa turte jechuudha dhala ishee. Kana jechuun bor amantaa keenyaaf yoo rakkoon tokko nutti dhufee maal akka amantaa keenyaaf ta'u akka sanatti tarii miira kaleessaa sanaan haati keenyaaf abbaan keenya nu gaggeessuu dadhaban malee garuu waa'ee amantaa irratti qoosaan akka hin jirre hubatamuuf gabaabumatti jechuudha. Kanaaf namni yaada kee gara fedhetti yoo dhufe dhimma naawii rakkoo miti nuti har'a amantaa keenyaaf falmataa jirra isa amantaa keenya ammoo bakka bu'ee nu gammachiise gammachuu isaaf qabnu isatti agarsiisaa jirra waan ta'eef rakkoo miti namni tokko immoo keessaan akkaawuntii naa karaara waan deemaa jiruuf yeroo sila dubbatamu sana hin barreeffanne waan ta'eef yaada. Rakkoon qabuun dhufa akkaawuntii isaa hin hafee inni hafe inni dubbatame sun kan naawwiin dubbatame naawwiin xumuratu waan dubbachuu jedhee. Naawi oguu nama guddaa tokkoon na bilbilee tokkummaa waan siin jedhanii siifin bilbilaa keessaa miseejii sii barreesseen jira lakkoofsa kee ijoollee sanii irraa fuudhii naa kaa'ii namni kun nama aalima biyyaati sheeka guddaa atillee namni hundi beekudha maqaa isaa yaamuun feenee naa bilbilee wanni isin gootanitti gammanne isin laalu jirra nam ijoollee sana qunnamsiisaadha. Okay. Rakkoon takka hin jirtu. Allahu akbar. Abshir. Ilaa dubbiin jabaadha nu dhiisa warri amantaan taphattan wallahi dhiisa adaraa amaana. Amantaatti qoosuuf amantaa arrabsu gatii isaa argachuutti gammaddanii ijoolleellee akkasitti surprise yeroo gootan baay'ee tokko gammadee kan arguutti illee baay'ee gammadeetiin jira. Ulfaadhaa barakadhaa rabbiin sinaa barakachiisu kana caalaa immoo nama diinii ofii jaallatu rabbii sinaa taasisu kana qofallee miti warra barateellee sadarkaa barsiisuu carraa sanallee argatu rabbiin sinaa taasisu barakadhaa ulfaadhaa dhugaa dubbachuuf hedduu isinirraa gammanne hundumti keessanuu shabaabonni keenyallee akkasumallee warri waan kana godhuu irratti gahee baatan galatooma akkuma reefuu tokkummaan jedhe ammoo kaayyoon keenya wanni nuti dubbannus wanni nuti jechaa jirrus waan biraatii miti namni kamuu amantaa ofiitiin haa jiraatu. Inni baratu haa baratu, inni barsiisu haa barsiisu. Namni barsiisu ammoo yoo jiraate waan beekurraa baratee ragaadhaan haa haasa'u. Namni baratu immoo taa'ee haa baratu. Kanaan ala islaamummaa keessaas ta'ee amantaa biraa keessaa namni amantaa arrabsu hin argaminidha. Gaafa akkasitti argamu ammoo gaafa akkasitti argamu waan hojjate kanaaf gatii isaa gaafa baatu gaafa argatu ammoo namoonni kan biraa immoo irraa baratan. Wanti arra ta'u isa boriitiif barnoota. Kanaafuu ergaa barbaachisu hundi keessanuu dabarsuu jirtanii haasawwan baay'atee fi maalitti hin fe'an jedhanii anasumaan isin galateeffachuuf seera isin dhaggeeffachaa ture galatooma ulfaadhaa rabbi isin haa dabalu ulfaadhaa kana caala nama diinii ofii jaallatu rabbi isin haa godhu akkasumallee waan isin arra gootan waan isin dubbattan hundallee miizaana hasanaata keessanii boru guyyaa qiyaamaa keessatti rabbi isin haa dabalu isa mana banellee isa dubbateellee isa kennaa kennellee isa gammadellee cufa warri asitti argamtanillee jaalaluma diinii keessanii kabaja diin keessaniitu asitti walitti isin qabe malee milishaan walitti qabee nama 1000 asin keenye jaalala diin keessanii walitti isin qabe hundi keessa warri as jirtan hunda keessan keessa nama kasaaru rabbi isin taasisan hunda keessan warra fuula rabbii duratti miizaanni hasanaata keessanii keessatti ol isinii akaayamu isiniin jedha barakadhaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan wassalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi ustaaza keenya galatoomii abbaa caalii ustaaz ni jabaanis as jiru obboleessi keenya ka harki isaa madaa'e ka islaamummaaf jecha dhiiga dhangalaase ka islaamummaadhaa dhufaa jira isallee eegaa jirra maaliif bu'e abdiini amma ni dhufutti neennaa ustaaz keenyas abbaan caalii namni jabaan as jiru isaan jabaatu jira jedhanii nama jabaa isaanillee jechuudha namni hin beekne hundi keessa beektu namni hin beekne irra namni hin beeku malee isaan irra beeka namni hin beekne jedhee kennuuf yaadadhe jechuudha. Kanaaf ilaa warri kiristaanaallee warri gammachuu qaba jechuudha. Warri pheenxeellee ortodoksiin illee sababni isaa mucaan kun tartiibumaan arrabsaa deemaa jira jechuudha. Dikka warra qoosaa amantaan beekne harka bu'e malee dhufe ortodoksii kana ganamaa galgala fuudhee arrabsee aga fedhe arrabsee egaa jarri sun waan jarri callisaniif jarumatu beeka.
dhufee musliima harka bu'e jechuudha. Musliima harka bu'e saree hanqaaquu samii buute ta'e jechuudha. Abbaa caaliitiifan carraa kenna. Abbaan caalii baga nagaan dhuftan ustaaz dubbadhaati. Isinii carraa kennina. Inshallah. Mubaarak ajjala jiraatte deebii Mubaarak. Amma ni dhufutti immoo nu eegaa amma mucaan harki madaa'e sun dhufutti immoo please surprise gochuu qabna akkuma abdii akkuma naawwii. Mucaa sana arginutti asii bahu amma mucaa sana arginutti asii hin baanu deebi'ee taap godhaati nu eegaa dhiifama itti fufa. Ustaaz itti fufa. Ustaaz sagaleen kun jiraa naaw. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته. سقلين كونجرو جرا أما دفتن دبدا. أي بارك الله فيكم حياكم الله بارك الله فيكم درجو عصري كنا درجو زمان كنا والله حال يرو جيرة تابر ديني تمسون حال يروتين ديما بر أكاتا يروتين ديما حال يروتين سيقلي akka duriittan qabsaa fi akka sagadhaloota ganaa dhufuuttiin qabsaatu tane kan yeroo amma jiru kanaan qabsoofne jennaan wallahi isuma kana inni rabbiin jaahidul mushrikiina bi'amwaalikum wa anfusikum inni rabbiin jedhe jechuudha. Kana bakka erga silaatii yeroo namni kuma jaasa osuma jedhataa isin dhaggeeffataa jira baarakallahu fiikum wallahi keessumaa alii baga nuu gammachiiftanii mucaan sun qallina isaa namni ilaala xiqqina isaa daa'imummaa isaa ilaala durumaa kaasee yeroo gara falmii keessatti illee dhufu والله كعبد الله بن مسعود قافتك عبد الله بن مسعود مقرة طلبه سواكي وي نبي محمد يفصوف جناني اچمن قلا ويتحفل من لسارا اچمن قلسي من لسارا كاستنن صحابان فضحكت الصحابه صحابون كل فنين ناني اتضحكون من دقه ساقيه من لساق لنا را كل فتو جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم حفل لنا من لسارا كل فتو والله والذي نفس محمد بيده لبون محمد لبون كواركا ساجتون نانكا كدا من لسا كل من تبعه دير الفاتي جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني ديني دابتنان اجول لما هنكبو قلنا في فردنا في قبنا نمدالم هجي ساتي مدالما هجي سا كان درون نتي هجي مجا كان اگر رجرا الحمد لله ثم الحمد لله اسن الله وجين غلطوما مجا كان لربي نسا غلطوم فتو جزاك سنيف جزا مجا كان جنة ربي هتايسو إنما أمو مرتو في توشتون إسلام مرت الربع إيرت الله كان إرّا إتين عبدو كان إتين قدّي بتربينه فهتايسو بارك الله فيكم والله نقوم مجلسني أما اللي مجامس في داتي نفندرتي إن شاء الله جايسا قم مجلسا سنين جتشون بربادا هل أنت أسبوع دميتي جي قافا قم نساجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مانو صحابتي تشورا qubni namaa dhiiguun duruma jirti qubni mucaa kanaadha akkuma dhiigde kanatti bor jannata keessatti illee akkasumatti dhufni agarra insha Allahu warra jannata rabbiin waa taa'isuu hunda keessa rabbi isin haa milkeessuun sinin jedha dargaggoo keenya fuulduratti itti adeema ammallee jabaadhaan sinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Kuma furtamaa akkas harkaa qabnanni sunis yoo dhufe kan ammatti abdiin akkana kuma didamanuun jedhee abbaan jifaar kuma kudhanii tokko hiriyaannaa willee waan nuun jedhe qaba kana jechuun isa harki miidhame sanaa fi waa ofirkaa qabna waan ta'e mucaa sana eeguudhumatti jirra dhiiga isaa sana nuuf jecha sapiraayizii kana qabannee eegaa jirra abbaa caalii ustaaz abbaa caalii sapiraayizii isaallee kana qabannee naanni dhufe immoo waan godhamu gaa waan uummanni godhu rabbumatu beekaa eeggataa jirra ammanni dhufutti kadiri yoo si bira ga'e nu bira ga'eera jedhi nutti mi kadiri nageessaa kadir miutireerta kadir. Nan dhagaa dhufuudhaaf dhiyaadhee jira yoo dhaqqabe siida walaanaan jedhee jira fageenya hin jiru amma yaa dhiyaate. Daqiiqaa hin tura laata ammam tura laata nu saffisee yeroo kennuun hin taatu. Hin turu amma dhaqqaba. Ayyee seeguudhuma jirra jedhaa. Ayyee okay. Namni dubbachuu barbaadan carraa isinii kennina. Tokkummaa silkiin qabu inni achi taa'e seenuu hin danda'u. Anis kana yaade. Silkiin qabu kan akkaawuntii tiktookii waan qabu natti hin fakkaanne bakka akkasumatti inni nama motora hojjetu umuriidhaan illee nama xiqqaadha. Nama xiqqaadha amma garuu dhufaa jira jedha. Namni naa erguu danda'u jiru bilbila saafaa daareetii. Daareetii isiniif ergamaan rakkoo qaba. Hin jira bilbilli. Silaati piroofaayilii koo keessa osin galchana jara galtanii naa ergituu laata sumaan miisejiidhaan keessuma teessanii utuu hin bahin.
Nattai muka isin barreessa. Eenyu sitti mare keessoodha ammoo. Maa asirratti nutti himu? Anu nan barreeffadha keessa utuu asirratti nutti hime jechuudha asirratti namni hedduu itti dawwalee rakkisuu waan danda'uufi. Hin dawwala namni keenya hin dawwala. Yaa karaa keessoo naa barreessuu dandeesse sumaan naa barreessi nan bilbilaa fi namni hin jeeqa gammachuudhuma ibsachuu keessa jeeqa. Mee namni dubbachuu barbaadde nammasitti dubbadhaati yoo namni dubbachuu hin barbaanne immoo eegaadhuma waan jennu qabna waan ta'eef. Mee xiqqoo isin dubbadha hawaasni keenya akkasitti qophooftanii jirtanu tarii obboleessi keenya nuti sarpiraayis gochuudhaaf eegaa jirru kuni rabbumallee kadhachuu danda'a kun gar tokko riskii rabbi namaa kennu inni kana yaadeen dhanne waan ta'eef nuti immoo irraa gammannee waan kana godhaa jirra namoonni as jala jirtan warra gastiis dabalatee namoonni sarpiraayisii harkaa qabdan qoftii amma inni dhufutti tartiibaan qophoofnee akka teenyuuf nu beeksisaa lakkoofsa tokko tokko barreessaa warroonni birrii tokkos haa ta'u lamas haa ta'u sarpiraayisii dhuma kanatti makamuuf namoonni eeyyamamaa taataniif fedhii qabdan gammachuutti qabdan lakkoofsa tokko barreessaa tokkummaati immoo olluu galchiitii dabareedhaan qabataa teenya jechuudha. Keessattuu immoo namni qilleensa irratti tiraanisfer gochuu dandeessan ashokkaayii jechuudha akka manaawwin itti tiraanisfer godhe kanatti. Jarana wanni kun wanni si galuu qabu wanta tokko hubadhaa utuu waan hubatin hin dubbatinaallee wanni nuti gochuuf deemnu kun gargaarsa miti kadhaa miti hin rakkatee kadhatee gargaaramaadhaa miti. Mucaa kana gocha inni godhe namni isinitti tolee mucaa kana sarpiraayiz godhu bicha harka irratti torbanadhaa kudharfanadhaa ji'a hadhaa isa jedhan sana miti. Bal godhee gammachiisu kana bichaa barbaannadha. Akkasi kadir nu muddigaa adaanu jalaan taa akarsiisini addeebii mee kadir as deebii. Kadir as deebii. Ati Keeniyaa jirtamu alaabaa Keeniyaa miti kun jara bira jirtamu ka Keeniyaa qabdu eenyu alaabaa qabdu kun bira nattuu qaamaan. Alaabichi kanuma Keeniyaa. Ankoo Keeniyaa miti. Kadir. Ani beeku alaabaa Keeniyaa illee. Hello. Akkam jedhee. Dhufaa jira. Amma bakka inni jiru deemee fuudhuuf dhaqqabee jira. Daqiiqaa meeqaaf? Biyaas daqiiqaa 5 akkasiiti. Bilbila isaa maal ergiti ati bilbila isaa afaa keessaa naan ergitu turte. Nan ergash. Hammuma ilaal keessaan bahin dhaggeeffadhu waan asitti himu. Dhagahi. Koodiidhaa waliin koodii isaa waliin asuma keessa taa'e piroofaayilii kiyya gadha'iiti bakka miiseejiitiin naa barreessi fooloo baakisi godheera. Deeni mi'eemmu maayyee. Laali garuu rakkoon jiru rakkoon isaa afaan Oromoon dhaga'u bara. Afaan maalii rakkoon qabu? Afaan maalii malee? Afaan Kiswahilii qofa haasaa. Afaan Kiswahilii qofa haasaa rakkoon qabu miti. Allah afaan seexanaa nu haasa'u nuuf fide. Waan fedhe haasa'u. Tokkummaa naawwi ila fedhuyyuun dubbatiin ijumaan dhufee si bira taa'ee viidiyoo nuu banii yoo fedhe dubbatiin. Malee insha Allah. Taasisuun dhimma heeyyame. Fedhe dubbatu afaan taasisan. Dhimma afaanii dhimma amantii irra rakkoo qabu. Seexanni afaan fedhe dubbatu. Naawwi seexanni afaanuma hunda dubbatti. Waan barbaade nuuf dubbatu bakka waan inni nu godhetti gammanne nu insha Allah. Islaamummaadha nuti. Waan fedhe. Islaamummaadha nuti. Kiswaanitti gaan walii galuun hin danda'u waan ta'eef hafidu asumaadha fidu itti bilbilaan akkamii walii galu. English for Itoophiyaan danda'u. English for Itoophiyaan itti dubbadda. Ijoollee warri kaan ijoollee utuu dubbannu namoonni jala jirtan manni kun chaalenjii birrii 50,000 qaba jechuudha tokkummaan. Fooloo godhaa mana tokkummaa kana sin dagatinaa namni tu fooloon godhee jala jirtanu gammachuu ibsataa jirra waan ta'eef keessan hunda gachiisina mana kanallee fooloo gochuun dagatinaa gaayis amma ni dhufutti harka rukutuudhaa qophaa'a hundi keessanu daqiiqaa 5 jedhee daqiiqaa 5 abdiina dubbatu abdii dubbadhu daqiiqaa 5. Daqiiqaan 5 hin danate.
Maaliga daqiiquma lamarraa dubbadheen warra kaanii dabarsaa hawaasni keenya wanna biraa waan dubbannu hin qabnu. Daqiiqaa lamaatti dubbadhu daqiiqaa sadii annan dubbadhaa daqiiqaa 5 eegina rakkoo qabu adii haasaa bullaayyuu. Hawaasni keenya as jala jirtan obsaan nu eeguu keessaniif galatooma ammallee viidiyoo kana kooppi liinki sheer godha namoonni hedduun akka irratti hirmaatu akka dhaggeeffatu akka waan kanarraa qooda fudhatu barbaanna kuni khayriidha mataa isaatti bakki itti wal waamaa jirru bakki itti walitti qabamne kun bakka fedha keenyaan itti gammannee miirri keenya itti gammadee bakki wal hanqatee tatta'aa jirru kana wallas jala jirtan gastiis isin jalaa gabbubuuna obboleessi keenya yeroo inni dhufe xiqqoo isa dubbifnee bakka isinii gadhiifna viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'uuf namoota hedduu irratti faffacaasa kunis khayriidha waan danda'uun namni dirqama isaa bahata khayrii facaafata gama biraatiin immoo obboleewwan keenya as jala amantii biroo tokko tokkollee nu galateeffataa jirtu galatoomaa isinillee maaliif dhugaadha warri ortodoksii illee akkuma islaamaatti arrabsee cabsee manatti ol isin deebisee waan namni hin jenne jedhee isinirra tarkaanfatee gara kana dhufee asitti immoo dhufee hin qabame.